Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baroftuu har'a kan waliin ilaallu cuunfaa boqonnaa kanaa waliin ilaalla. Maan boqonnaa tokko jechuudha. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Safarri adeemsa qaama isaa hin beekamne tokko isa qaama hammi isaa beekamuun wal bira qabuun madaaluuti. Egaa safara gaafa jennu qaama hammi isaa beekamuu fi qaama hammi isaa hin beekamne wal bira qabnee madaaluudha jechuudha. Maloonni safaraa aadaa kan hin waalta'inidha. Maloonni safaraa kan aadaa kan hin waalta'inidha. Kana jechuun kan irratti walii hin galamnedha jechuudha. Waaltawaadha kan jennu kan irratti walii galame kan namni tokko safaree namni biroo osoo safaree kan wal qixa ta'e maal waaltawaadha. Egaa waaltaa kan hin ta'in fakkeenyaaf taakkuun kee fi taakkuun nama biraa garagara. Kun waaltawaa miti jechuudha. Qaamoleen safartamuu fiizikaalaa qaama lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamuu danda'anidha. Qaamoleen safartamuu fiizikaalaa qaama lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamuu danda'anidha. Fakkeenyaaf hojjaa keessan yoo safartan yuunitiidhaan kan ibsamu jechuudha. Lakkoofsaa fi yuunitiidhaan fakkeenya yoo fudhattan tokko tuqaa torba shan dheeratta yoo ta'e 5 meetira dheerattoo ta'e akkuma argitan kunoo lakkoofsi isaa akkuma argitan 1.75dha. Yuunitii isaa immoo meetiraanidha jechuudha. Kanaafuu qaamolee safartamoo fiizikaalaati jechuudha isaan kun. Qaamoleen safartamoo fiizikaalaa maaliin kan isaan ibsaman? Lakkoofsaa fi yuunitiidhaan ibsamu jechuudha. Qaamoleen safartamoo fiizikaalaa gosa lamatu jiru. Qaamoleen safartamoo fiizikaalaa gosa lamatu jiru. Isaanis qaamolee safartamoo bu'uuraa fi qaamolee safartamoo shallagamoo yookiin diddiirfamoo jedhamu jedha. Qaamoleen safartamoo fiizikaalaa bakka lamatti qoodamu. Akkuma argitan qaamolee safartamoo bu'uuraa fi qaamolee safartamoo shallagamoo. Shallagamoo kana yookiin diddiirfamoo jettanii maqaa dha'uu dandeessu jechuudha. Shallagamoonni jennu kun yookiin diddiirfamoonni jennu kun eessarraati kan inni dhufu? Qaamolee safartamoo bu'uuraarraati kan isaan dhufan. Qaamoleen safartamoo shallagamoon yookiin diddiirfamoon jechuudha. Eessarraati kan isaan dhufanii? Maddi isaanii qaamolee safartamoo bu'uuraarraati kan isaan dhufan jechuudha. Qaamolee safartamoo shallagamoo kamiyyuu fudhattan qaamolee safartamoo bu'uuraarraati kan isaan dhufan. Hariiroon teempireecharaa gulantaa seelisheesii fi faaraanaayitii akka armaan gaditti ibsama. Egaa hariiroo seelisheesii faaraanaayitii hariiroo isaanii kanadha jechuudha. Faaraanaayitii isinii kennee gara seelisheesiitti jijjiiraa yoo isiniin jedhe ishii kana fayyadamtu. Seelisheesii isinii kenneeti immoo gara faaraanaayitiitti jijjiiraa yoo isiniin jedhu immoo ishii kana fayyadamtu. Kana jechuun teempireechara yoo waliin ilaallu ishii kana jechuudha. Teempireechara faaraanaayitii wal qixa 9/5 teempireechara seelisheesii ida'uu 32. Kuni seelisheesii isinii kennee gara faaraanaayitiitti jijjiiraa yeroo isiniin jedhu ishii kana fayyadamtu. Foormulaa ishii kana jechuudha. Faaraanaayitii isinii kenneeti immoo gara seelisheesiitti jijjiiraa yeroo isiniin jedhu immoo ishii kan fayyadamtu ishii kana fayyadamtu. Ishiinis teempireechara seelisheesii wal qixa 5/9 ammatu bantanii jechuudha. Teempireechara faaraanaayitii jettu asitti. Teempireechara faaraanaayitii hir'isuu 32 ammattuu keessatti jechuudha. Kanaan kan isin barbaaddan jechuudha. Yeroo faaraanaayitii isinii kennee gara seelisheesiitti jijjiiraa yeroo isiniin jedhu ishii kana fayyadamtu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo lamaan isaa kana qabachuu yoo
dhiisanis hin dandeessu. Kana jechuun ishii kanarraa kana baasuus dandeessu. Viidiyoo darbe keessatti isiniif hojjedheetan jira. Viidiyoo sana ilaaluu dandeessu jechuudha. Ishii kana jechuudha. Tempereechara Faaraanaayitii walqixa 9 irraa 5 tempereechara Seelisheesii ida'uu 32 ishii jettu kana irraa ishii kana baasuu dandeessu. Ishii kana akkamitti akka argattan viidiyoo isaa isiniif hojjedhe waan hin jiruuf ol deebitanii viidiyoo darbe keessa ilaaluu dandeessu jechuudha. Kun egaa hariiroo Seelisheesii fi Faaraanaayitiiti akkuma argitan lamaan isaa kunis hariiroo isaaniiti jechuudha. Gulantaa Kelvinii gara gulantaa Seelisheesiitti jijjiiruuf hima qixxaataa itti fayyadamu. Gulantaa Kelvinii gara gulantaa Seelisheesiitti jijjiiruuf hima qixxaataa itti fayyadamu. Viidiyoo darbe keessattis waliin ilaallee turre gadi fageenyaan jechuudha. Mee gara sanaa haa deemnu. Asirratti cuunfaa boqonnaa kanarratti kan isinii kaa'eeru xixiqqeessee kaa'eera isiniif hin mul'atu ta'a. Gara sanaa waliin deemnee mee haa ilaallu. Gara olii deemna. Bira geenyeeti jira. Akkuma argitan kunoo asirratti hariiroo eenyuuti? Seelisheesii fi Kelviniiti. Akkuma argitan kunoo kun tempereechara Kelvinii walqixa tempereechara Kelvinii gulantaa tempereechara Kelvinii walqixa gulantaa tempereechara Seelisheesii ida'uu 273 kana qabachuuf isin rakkisu 273 irratti daatu jechuudha. Ammas irratti Seelisheesii isinii kennee gara Kelviniitti jijjiiraa yeroo isiniin jedhu ishii kana fayyadamtu jechuudha. Ishii kana kan isin fayyadamtan. Kelvinii isinii kenneet immoo gara Seelisheesiitti jijjiiraa yeroo isiniin jedhu immoo ishii kana fayyadamtu jechuudha. Ishii kana kan isin fayyadamtan. Isa kanarraayyuu ishii kana baasuu dandeessu. Akkamiin baasu yoo ilaalle waliin fakkeenyaaf asirraa tempereechara Seelisheesii baasuuf maal gootu? Tempereechara Seelisheesii ida'uu 273 walqixa tempereechara Kelvinii. Sana booda egaa tempereechara Seelisheesii yeroo asirraa baaftan tempereechara Seelisheesii walqixa maal ta'a? Tempereechara Kelvinii hir'isuu meeqa ta'a? 273 ta'a. Maaliif ishiin kun as yeroo dabartu negatiivaan waan dabartuuf jechuudha. 273. Akkuma argitan kunoo kana arganneeti jirra isa kana jechuudha. Kanaafuu hariiroo gulantaa Kelvinii fi Seelisheesii kana fakkaata jechuudha. Gara gadii haa deebinu. Rukkinni qaamolee fiizikaalaa safartamoo shallagamoo hirama hanga irra qabee wantotaati. Iddoo bu'een rukkinaa qubee paa fakkaattu kana jechuudha. Kuni rukkinadha jechuudha. Qubeen kun qubee paa fakkaattu kun maanni rukkinadha. Rukkinni immoo hanga irra qabeedha jechuudha. Maan hangadha. Maasii jechuudha. Vaan immoo qabeedha. Vaan vooluumii jechuudha. Yuunitiin waaltawaa rukkinaa maanni kiloogiraam per meetir kiubiidha jechuudha. Humni gocha dhiibuu yookiin harkisuu qaama tokko irratti dalagaa'udha. Egaa wanta tokko yeroo harkistan yookiin yeroo dhiibdan maal gootan jechuudha. Humna wanta sanarratti dalageessitaniitu jechuudha. Meeshaan humna safaruuf itti fayyadamnu niwutan meetira jedhama. Meeshaan humna safaruuf itti fayyadamnu maanni niwutan meetira jedhama. Yuunitiin waaltawaa humna niwutooniidha. Yuunitiin waaltawaa humna niwutooniidha. Akkuma yuunitiin waaltawaa
dheerinaa maalla? Yuunitiin waaltawaa dheerinaa meetiradha. Kan humnaa immoo maali? Niwutoonidha. Barreeffamni saayinsawaan lakkoofsa akka A baay'isuu 10 irra naatiin barreessuun lakkoofsotaan bakka buusuudha. Egaa bifa kanaatiin warreen barreeffaman barreeffama saayinsawaati jechuudha. Maxxantuun duraa jechuun iddoo bu'ee lakkoofsa aangoo 10 yuunitii dura dhufuun salphaatti barreessuuf kan tajaajiludha. Kana waa'ee kanaa gadi fageenya waliin ilaalleetii jira. Viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Viidiyoo darban ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Sirrummaan gatii safara tokkoo hammam gatii sirrii fi dhugaatti akka dhiyaatu kan agarsiisudha. Waa'ee sirrummaa fi akkasumallee xiqqummaa gadi fageenya waliin ilaalleetii ture. Viidiyoo darbe keessatti isas deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Waa'ee sirrummaan maal akka ta'e, qixxummaan maal akka ta'e gadi fageenyaan waliin ilaalleetii jira. Sirrummaan kan gatii sirriitti siqudha jechuudha. Yeroo waan tokko safartan safara sanatti kan baay'eetti siqu waanni sirrummaadha. Qixxummaan safarri 2 fi isaa ol ta'e irra deddeebiin gatii walitti dhiyaatu yoo safaranidha. Qixxummaan immoo wanta tokko irra deddeebiin 2 fi isaa ol yeroo safartan wanta walitti siqu yoo safartan yookiin gatii wanta walitti siqu irra deddeebiidhaan yoo argattan jechuudha. Kanaan maal jettuuni? Qixxummaa jettuun jechuudha. Qorannaan saayinsawaa adeemsa saayintistoonni rakkoo uumame tokkoof furmaata barbaaduuf adeemanidha jedha. Qorannoon saayinsawaa adeemsa saayintistoonni rakkoo uumame tokkoof furmaata barbaaduuf adeemanidha. Maloonni saayinsawoo isaan gurguddoon maanni? Daawwannaa, mala dhahuu, yaalii gaggeessuu fi ragaa xiinxaluun yaada xumuraa kaa'uudha. Ishii kana tartiiba ishii hin dagatinaa. Tartiibaan kaa'uu isiniin jedhe tartiibaan kaa'uu qabdu jechuudha. Tokkoffaa irratti daawwannaadha. Itti aansuudhaan mala dhahuudha. Mala dhahuutti aanee yaalii gaggeessuu fi ragaa xiinxaluun yaada xumuraa kaa'uudha jechuudha. Ishii kana tartiiba ishii hin dagatinaa. Qorannaa saayinsawaa tokko yommuu gaggeessinu na'umsa ogummaa barbaachisoo ta'an gonfachuun barbaachisaadha. Egaa qorannoo saayinsawaa yeroo gaggeessan na'umsa ogummaa inni jiru isaan gonfachuun barbaachisaadha jechuudha. Isaanis viidiyoo darban keessatti waliin ilaalleetti jira. Isaan kamidha kan jiru na'umsoonni nuti gonfannu isaan kamidha kan jiru deemtanii ilaaluu dandeessu viidiyoo darba keessatti waan ani hojjedheef jechuudha. Qorannaa walakkaan qajeelfame adeemsi isaa kan qajeelfamee fi tartiiba hordofuun kan gaggeeffamudha. Egaa qorannaa walakkaan qajeelfame yeroo hojjettan qorannoo sana yeroo gaggeessitan waan yookiin barsiisaan keessan kan isin qajeelche tartiiba sana ala bahuu hin qabdan jechuudha. Waan isinitti hime tartiiba isaa sana waan barsiisaan keessan yookiin nama isin barsiisaa jiru sun waa'ee qorannoo sana waa'ee wanta sana isin barsiisaa jiru tartiiba isaa kan isiniif kennu barsiisaa keessan yookiin nama isin barsiisaa jirudha jechuudha. Kan tartiiba isaa isiniif kennu. Kanaafuu isa hordofuun dirqama ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan viidiyoo itti aanuun gilgaala boqonnachaa kana kan waliin ilaaludha. Kan boqonnaa tokko jechuudha. Yaadaa fi akkasumallee gaaffii qabdan koomentii jala naa kaa'uu hin dagatinaa. Nagaan naa turaa.